ooltan kabajamoota hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaasaman keessa kanneen filan irra deebi'uun isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin afeeraa qophii keenya duraatti haa dabarru. Dhimma Yuukireen irratti dubbiin Raashaaf biyyoota lixaa gidduutti hammaataa waan deemaa jiru fakkaata. Biyyoonni miseensota neetoo waraana isaanii gara daangaa Raashaatti sochoosaa jiru. Neetoon miseensonni isaa naannoo Yuukireen waliin waldaangeessu irratti Raashaan waraana see walitti qabuuseef deebii kennuuf jecha dooniileef jeettiiwwan waraanaa gara Awurooppaa gama dhiyaatti ergaa jiran. Ibsi neetoo akka beeksisetti Deenmaark, Speen, Faransaay, Nezerlaandii fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun loltootaaf meeshaalee waraanaatti dabalaa bobbaasuuf itti yaadamuusaa labsee jira. Muummichi barreessaan neetoo Jens Stoltenberg akka jedhanitti michoota keenya maraaf eegumsa gochuuf akkasumas waraana gamtichaa kan gama dhiyaa jabeessuu dabalatee neetoon tarkaanfii barbaachisaa mara fudhachuu itti fufaa jedhan. Humna ittisaa waliigalaa cimsuu dabalatee nageenya keenya kajeequuf yeroo mara deebii ni kennina jedhaniiru. Dubbiimaan Kremlin Dmitry Peskov United States michoonni isaa neetoon muddama jiru hammeessuu isaanii qeeqanii jiru. United States fi Britain tarkaanfii waraanaa Raashaan fudhachuu maltu tuquudhaan hojjettoonni embasiif miseensonni maatii isaanii kanneen Kiiv keessaa Yuukireen gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen tarkaanfii United States hubateera garuu komeesaa dhiyeessee jira. Dubbiimaa kataan Oleg Nikolenko fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka barreessanitti hojii dippiloomaasummaa biyyoota alaaf nageenya isaanii eeguuf mirga isaanii kabajaa jiraannus tarkaanfiin fudhatame garuu yeroo isaa kan hin eegganneef akka malee of eeggachuudha jennee amanna jedhan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell akka jedhanitti gamtaan Awurooppaa haala wal fakkaatuun gamasii ba'uuf karooran qabu. Walga'ii ministeerotaa gamtaa Awurooppaa kan ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi gama viidiyoon irratti hirmaatu jedhamee karoorfame irratti tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Sababa adda ta'e waan hin beekiniif tarkaanfii wal fakkaatuun fudhannu garuu Blinken nu beeksisuuf jiru jedhan Borrell. Haala nageenyaa keessumaa kan naannoo daangaa Yuukireen karaa Raashaan to'atte Kiriimiyaaf Yuukireen gama dhiyaa keessaa tilmaamuun hin danda'amu. Yeroo gabaabaa keessatti haalli jiru gada deemaa deemuu malaa jedhan aangawaan kun. Aangawaan kun akka jedhanitti pireezidaanti Joo Baayiden Raashaan Yuukireeniin weeraruun yeroo isa kamittuu ta'uu danda'a. Kanaaf yoo weerarri kun ta'e embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Kiiv keessaa lammiiwwan Ameerikaa biyyattiidhaa ba'uu fedhan gargaaruuf carraan qabu murtaa'aadha jechuu isaanii tuqaniiru. Aangawoonni ministirii dhimma alaa kanneen tuuta oduuf ibsa kennan lammiiwwan Ameerikaa embasii Kiiv keessaa hojjetan yookaan Yuukireen keessa jiraatan meeqa akka ta'an dubbachuurraa of qusataniiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti ajaji kenname kun of eeggannoodhaaf malee bifa sakamiinuu deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Yuukireeniif gootu miidhu embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Kiiv keessaas hojii itti fufaa jedhan. Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifama jedhame ilaalchisuudhaan oduu gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu Finfinneerraa torban dabarsine keessa gabaasinuu erge kunoo. Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimookiraasii kan ta'an Dr. Alamuu Simee addatti turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii akka paartii badhaadhinaatti mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru dhimmoota maalirratti yoo xiyyeeffate feetu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jechuun jalqabu. Biyya Itoophiyaa karaa dimookiraasiitiin biyya ijaaree miti. Kanarraa ka'ee sirni dimookiraasii lafan qabanneen ijaaramne. Humni jijjiiramaa kun sirni dimookiraasii kana lafa qabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Uummanni biyya kanaa bara 1960 irraa kaase gaaffii abbaa lafummaa, gaaffii sabummaa fi gaaffii dimookiraasii kaasaa tureera. Gaaffiin lafaa xiqqaataa guddatu bara dargii deebisuudhaaf yaalamee jira. Gaaffiin sabummaa afaan ofiitiin dubbachuu, ofiin bulchuu rakkoo adda addaa qabaatu malee waggaa 30 darbe deebii argachuudhaaf yaaleera. Garuu gaaffiin dimookiraasii hagammaan deebine kan jedhu amantaa qabna. Gaaffii dimookiraasiin deebiin kana lafa qabsiisna deebisina jennee hojjechaa jirra.
garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka biyya ijaaruutti wantoota biyya ijaaruudhaaf barbaachisan sirna akkamii gaggeessuu akka qabu biyya akkamii akka ijaaruu qabu biyya federaalizimiidhaan bultuu biyya tokkummaa waa hundi wal fakkaate afaan wal fakkaataa aadaa wal fakkaataa amantaa wal fakkaataa biyya tokkummaa akkasitti immoo tokkummaa sabdaneessummaan afdaneessummaan addaneessummaan keessatti calaqqisuu ijaaruu qabna. Alaabaa irratti garaagarummaa jira heera mootummaa amma jiru kana irratti garaagarummaa jira. Kana hunda irratti uummanni biyya kanaa mari'achuu qaba. Akka paartii keenyatti marii kana irratti ilaalchi hundumtuu hirmaachuu qaba. Hundumtuu hirmaatee mari'atee waliigaleera. Waliigaluun dadhabe immoo sagalee uummataatiin murtaa'u ta'ee sagalee uummataa murtaa'u sanii immoo hundumtuu bitamuu qaba. Jennaan paartiin badhaadhinaas akka mari'ataa tokkooti jechuudha yaada qabatee dhiyaata. Marii biyyaalessaa kana immoo hammariisisu waan hoogganuu qabu qaama walaba ta'e. Hundatu mari'ata yeroo jettan biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa jiruuf tokkoon karaa nagaa karaa filannoo rakkoon biyya kana ni furama jedhanii karaa nagaa warri qabsaa'aa jiran jiru. Gama biraatiin immoo karaa qawweetti furama jedhanii qawwee kaasanii warri qabsaa'aa jiran jiru. Warri qawwee kaasanii lolaa jiran osoo lolan dhaabiin marii kanarratti hirmaatu moo maaltu ta'uuf jira gara fuulduraan? Jechuun biyya keessatti warri rakkoon biyya kana qawweedhaan fala argata jedhanii mariitti namananii jechuudha. Namni mariitti namanni immoo hoo dhufes bu'aan buusu. Warri qawwee amma qabates qawwee kun hin baasu biyya kanaaf jedhanii amananii hoo dhufan akka keenyatti balbalatti cufamuu qabu kan jiru qabna nuti. Shaneen jira humni shoror keessa TPLF jira. Qawween kun nun baasu marii biyyaalessaa kanatti hin hirmaannoo jedhan akka paartii keenyatti akka keenyatti dhowwamuu qaban hirmaachuu qaban. Amantaan keenyas isaruma. Garuu immoo duratti hidheen jira paartiin badhaadhinaa hirmaata tokko malee maricha murteessuu keessatti gaheen qabu. Kanaaf qaamni walaba ta'ee ijaaramu kan jennu qaamni walaba ta'e sun seera mariin kun ittiin hoogganamu rule of the game kan jedhu kan inni baasetti isaan hoogganamna kan jedhu qabnu hundi keenyayyuu. Komishiniin of danda'e akka dhaabbatuuf manni maree bakka bu'oota uummataa labsiisaa raggaasisee eeruun uummatarraa fuudhamaati jira. Paartileen akkas jedhan jiru garuu maalinni filannoo yeroo darbee irratti harka caalmaatiin kan mo'ate paarlaamaa keessa jiru paartii badhaadhinaati. Achi keessatti komishinaroonni eeramanii dhufan kunis harka caalmaa paartii badhaadhinaatiin waan raggaasifamaniif alloogummaa isaarraa shakkii qabna warri jedhan jiru. Akka paartii badhaadhinaatti maal jettu dhiibbaawwan kana taasisaa jirtu? Marii biyyaalessaa hammataa ta'e maachisaa ta'e kanatti amannee kan hojjechaa jiru nuyiif waan uummanni biyya kana harki caalu irratti walii gale paartii badhaadhinaa wanni miidhuun qabu. Lammaffaan nutu kutatee wanna kanaaf ajandaan biyya kanaa karaa nagaati minjaalatti dhufee yaadan walmoon yaadan biyya hoogganuun baratamuu qaba jennee kutatee hojjechaa jirudhus ganaaf kutannoo keenyas argisiisaa jiru. Namni hundumtuu akka marii kana irratti hirmaatuuf jennee warra himannaarra jiranillee himannaa addaan kunnee gadhiisaa jiru. Kun kutannoo keenya argisiisa. Kanaan kutannee achitti immoo tapha biraa wanni taphannuuf hin jiru jechuudha. Keenya jira labsiirra. Labsiisanis paarlaamaa amma shakkamu kanatu baase. Warri marii kana hoogganu walaba ta'uu qabaa jedhamee kaa'amee jiru. Walabummaa isaanii paartiin hundumtuu yaada irratti kennaa jechuudha. Warri eerame san keessa walabummaan isaan shakkisiisuu jira. Uummanni Itoophiyaas paartileen siyaasaa akka yaada irratti kennan odoon godhin paarlaamaa waan muudu nutti fakkaatu. Gama keenyan akka mootummaatti akka paartii badhaadhinaatti kutannoo waan qabnuuf cilee dhimuu hin barbaannu jechuudha. Akka milkaa'uu barbaanna malee akka kuufatu hin barbaannu waan ta'eef shakkiin gama kanaan ka'u bu'uura hin qabu jechuu barbaadu. Akkuma isin reefunaaf kaastanii himatamtoota himannaan irra ture addaan kutuun marii biyyaalessaaf barbaachisaa ta'uusaaf ministeerri abbaa alangaas ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama. Tokkoon namoonni hin gadhiifamne ammayyuu jiru. Fakkeenyaaf kan akka miseensota paartii ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu warri jedhan jiru. KFO'nis miseensonni koo guutummaa guutuutti naan baane ammayyuu waan jedhu ibsa akkasii kenneetiiti jira VOA fi paartileen kun filannoon yeroo darbee hirmaachisaa miti jedhanii filannoo keessaa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kana jechuun mootummaa amma filatamee jiruutiifis beekamtiin kennanii jechuudha. Warreen hidhaatii bahaniiranis ta'e warreen kana booda bahanis yoo jiraatan isa kana akkamitti dhimma filannoo dhimma marii biyyaalessaatti gootu moo paartiin badhaadhinaa kanarratti ejjennoo akkamitti qaba? Marii hirmaachisaa biyyaalessaa kana nuyi mitanuu qaama of danda'ee dhaabbatu walaba ta'e hooggana inni seera mataasaa mariin kun ittiin hoogganamu hin baasa. Akka mootummaatti marii kanaaf haala mijeessaa marii kanaaf hiikkaa qaba warra jennu hooggansa siyaasaa marii kana keessatti koo hirmaatanii gumaachuu manni hidhaa ta'uun isaanii immoo marii kana hin miidha warra jedhamu gadhiifnee jira. Kana jechuun yakkamaan hundumtuu mana hidhaatiin ba'a manni hidhaa qullaa ta'a jechuu miti. Eenyutu murteessaadha marii kana fakkeenyaaf warri dheengadda himannaan isaaniirra
kutan hooggantoota siyaasaati warra isaan hordofuu qabna jennee amanna. Isaan mana hidhaa turuun isaanii marii biyyaalessaa kanarratti negatiivli dhiibbaa qaba jennee waan amannuuf gadhiifne yakka dhuunfaa namni hojjetu hunduun gadhiifama jechuudha. Badhaadhina keessa isa warri mana hidhaa jiru jiramu. Olaantummaan seeraa kompromaaziin ta'a jechuu miti. Garuu ammas warshalee wajjin wal qabatu anatti kaafte dura isaan marii kanatti amanuu qabu. Yakki isaan raawwatan mootummaan akka dhiisuuf barbaadan isaan kanatti amanuu qabu malee namni qawwee uummatatti dhukaasu ammas horus tarkaanfii irratti fudhatamuun isaatti fufaa jechuudha. Amma uummanni du'aa jiru warri qawwee dhukaasu kunis gara mariitti dhufanidha. Yoo kana dhaganii dhufan nuus tola gaariidha. Namni yakkamaan hundi mana hidhaatiin baachuudha miti. Garuu mana hidhaan taa'uun qaama ta'e marii biyyaalessaa hin miidhawu ta'e kanaaf jedhamee tarkaanfiin akka marii biyyaalessaa irratti hirmaatan godhamu hin fudhatamaa laallamee fudhatama jechuudha. Dhumaa miti jechuudha warri amma